namoota waan isaanii hin beeknetu jira TikTok kana irratti. Eenyu akka jettu taate namoonni sunniin namoota dhiira jechuu hin dandeettu, durballee jechuu hin dandeettu, rabbiin yookaan dhiira godhee uume inni akka dubartii of gochuu danda'a. Almuhim ati waan isaa hin beekne. Namoota akkasiisan akka amantaa kennaatti, akka amantaa kiristaanaatti illee namoonni sunniin namoota jibbamoodha, namoota rabbiin isaan abaare. Bareedu jechuudha. Tole nama viidiyoo akkasii hojjetu wahii arge, yaani chaanaala akkasii yookaan tiktokara waan akkasii dalagu wahii arge. Tanaan jaabsiisa akkamitti namtichi kun hordoftoota kana hundaa qabaachuu danda'e, akkamitti viidiyoon isaa laayikii kana hundaa qabaachuu danda'e jedhee namoota kuma wahii qabenne, kumni wahii kun namoota isa deeggaran, namoota isa fakkaatan jedhee namoonni isa fakkaatan kun sila ziigaa lammii biraati moo lammii keenya jedhee tuqee witalaalu iimaanin fa'aa arge achi keessatti, munaa fa'aa arge, xayyibaa fa'aa arge, ijoolleen dhiiraa baay'een jirtu. Almuun dhalaalee maqaa islaamaa baatanii hedduu achi keessaa arge. Namoonni kunniin wayita nama kana hordofan hin beekan, niyyaan isaanii badduu miti. Namoonni kunniin namoonni maqaa amantaa musliimaa baatanii namoota akkanaa kana hordofan niyyaan isaanii badduu akka hin taane hin beekan. Kunillee namtichi kunillee akka baniilutti akka agarri isaa ibidda ta'e hin beekan. Laakiin nama kana hordofanii maaloo magaddiisa akkuma goggodhataa akkam jogoggora jedhanii filoo godhanii hordofanii waan inni gaddiisu ilaalu. Laakiin wanni jarri hin beekne waan tokkotu jira. Lama haa jiru. Inni tokkoffaan ati nama kana hojjetee wayita filoo gootuuf jabaadhu, abshu waan gaarii hojjetaa jirtu. Jajjabaadhu si hordofaa jirraa miti kun filoonii kee guddisnee jira jettee nama kana jabeessaa jirta. Namni ammoo nama karaa hin taane irratti jabeessu inni illee gamaa keessaati. Sii galee kayri irratti wal deeggaraa malee sharratti wal hin deeggarinaa jedha amantiin kenna. Kun tokkoffaa. Inni lammaffaan ammoo wanni namni nama kana hordofu wanni inni hin beekne, inni lammaffaan namni tokko wayita waan haraamaa tokko akka qallaalitti akka wasiitaa wayititti ilaalu. Wayita ilaalu shakkinni jedhee jalqaba. Badii kun akkam jedhee jalqaba. Dhiira akka dhaltuuf godhu. Wayita ilaalu badii kun akkam jira jedhee ilaala. Keessatti jibbuu jalqaba. Osuma akkas jiru, osuma akkas ada dalaalaa deema, wanni kun aadii itti ta'a. Akkuma nama ana laalaa jiru wayiititti ilaala. Yaani akka waan aadii basii ta'uu eegale. Sanboota adeemsa keessa osoo hin beekin wanni kun mirga isaati jechuullee danda'a. Adeemsa keessa jechuu sammuu isaa kun taayidiidhaan dhiqamee mirga isaati waan barbaade ta'uu danda'a jechuu danda'a. Kun kana. Yeroo aadii itti ta'u ammoo inni badii hagana gahu rabbiin tuuta guutuu ittiin haala kee warra baniiluut san waan xiqqoo wahiitti deebisee jira. Waan xiqqoo wahii ka rabbiin tuuta san abaaree ittiin haala kee kunillee kama haalaa kamu yoo inni karaa sirriitti hin deebiin waan kana wayita xiqqeeffatu rabbiin illee walitti bu'aa jira. Kanaafuu obboleessa kee obboleettiiti. Namoota akkasii san hordofin. Lammaffaa TikTok wayita seentu, ati TikTok wayita seentu gaafa biyya galtee mukti TikTok fayyadamuu hin dandeettu. Sababni isaaniitii humna kan argachuu hin dandeettu. Laakiin atiin kun wayita TikTok seentu maaliif akka seentu beekuu qabda. Maaliif akka seentu? Wayita TikTok seentu ammoo viidiyoolee akkamii akkasii dhufu akka barbaaddu situ murteessa. Fakkeenyaaf ati bakka sarchiisanitti Qur'aan jettee barreessite gizee lama sadii viidiyoo akkasii yoo kalaaltu taate TikTokii waan akkasii san sii fida. Laakiin akka waan hordoftuu san yoo kalaaltu ta'e hatta gaafashaa san sii fiduu baatu akka faranjootaa sii fida. Diigallee kanaafuu obboleessa kee obboleettiitii waan hin taane hordoftee nama saniif deeggarsa hin ta'in akkaawuntiin isaa akka guddatu hin godhu. Gaafa akkaawuntiin isaa guddate ammoo warroota isa deeggaree irraa taatee rabbiin walitti buuta sin jechuu barbaada. Akkasuma sammuun kee dhiqamee wanni kun aadii sitti fakkaachuu danda'a. Obboleessa kee obboleettiitii wanni kun aadii miti. Wanni kun sababa halaakama
eenyuun akka hordoftullee eenyuun akka hordoftu irratti qajeelatti beekuu qabda. Si galee namoota waan hin taane viidiyoolee hin taane hojjetan yoo hordoftullee ta'e ati namoota sana deeggaraa jirta. Si galee kun akkana viidiyoon dheeratee jira. Jechi baay'atee harriitti fe'anii yoo harrii taate immoo sitti fe'ana jechallee almumaan sitti himee jira. Rabbinaaf ragaatti jihaadni kee kun ammoo islaamaa fi kiristaanaaf illee ta'a lamaaniifuu. Sababni isaa amantama fedhetti wanni akkasii sunniin dhorkaadha yookaan haraamaa si jechuu barbaada.